Racaaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isinidhaaf baay'atu hordoftoota iddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessanidhaa fi nagaan isiniif baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Amiin jedhame bara nagaan itti dhabame bara jireenyi namaa booree keessatti nagaa argachuu waan xiqqoo waan salphaas itti fakkaate miti garuu nagaan hundumaa caalaa tole seenaa guyyaa har'aa jechuudha. Obboleettii yookiin immoo hiriyaa tokko yuunivarsiitii irraa kaasneetu wal beennaa hiriyaan koo hiriyaa qabdi turte haa ta'uyyuu malee yeroo baay'ee wal loluu yeroo baay'ee edda wal lolanii booddee immoo ji'a 8 isaa ol fa'ee turanitu walitti deebi'u yeroo yuunivarsiitiidhaa baanee jennutti immoo gara gaa'ilaatti galanii gara gaa'ilaatti yoo galanis wal jeequ turanii wal lolu turanii ishiin gara maatii ishee ni deemti turte garuu immoo baay'ee gara laafetti turte nama ofirraa baasee namatti uwwisu turte arjummaan ishii humnaa olidha. Maatiin ishii immoo kana yeroo arganii baay'eedhuma ishii hin jaalatanii. Haa ta'uyyuu malee garuu abbaa manaa ishii faana osuma akkasitti wal lolanuu araaramanis walitti deebi'anuu anis araarsee osoon walitti isaan deebisaa jiru miila kanaa wal gaafa lolanii jedhanii ishii osoo hin taane inni manaa bahee inni gaafa manaa bahee jedhu maalidha gaafa nani jedhuun ani waan isaa hin beeku mana dhiisee baheera naan jette. Yeroo kanattan immoo fiildiidhaafinii gara biraa deemee yeroon gara biraa deemee jedhutti azoosh baqqaa jedheeniini yeroo dhufee insirreessina jedheen jajjabeesse biraa deemee yoon bilbiluuf isaa immoo inni bilbila hin kaasu ishiinis dura daqiiqaatti sekendii fa'itti walii bilbila guyyaatti suuta jechuu jalqabdee maal takka uumame naaf hin gallee garuu hani yeroon itti fiildiin bahee sana hojii koodhaaf xumuree dhufu biyyan deemee abukaadoo fideefiin dhufee eessa jettee achi fideen dhufee fi achumaanini arba minciidha abukaadoo fideen dhufee haadha kootiif ishiidhaafis armee koo biraan ga'een ishii bira deeme ennaan dhufuu abbaa manaa ishii egaa hin deebine garuu sareetu wajjiniin jira sareen mana keessa jira sareen mana keessa jiru immoo uumamni isaa uumama sareerraa addadha baay'ee gurraacha kan ta'edha jette jechuudha. Yeroo kanatti waa'ee maalidha kuni atoo duratti saree hin jaalattu adurree irra jaalattaa adurree kana susukkuumuu dhudhungachuu ni jaalatti jette jechuudha. Amma garuu saree dhudhungatti sareen ishii bukkeedha hin adeemu gara kooyyuu hin dhufu gara ishii bichaadha baay'ee susukkumtu turte waa'ee laayifii jireenya koo iddoo jikootti dabarsina gaafachaa turte garuu maal saree kana gadi baasee maaliif nu fana taa'ee haasaa gaafanani jedhuuni waa'ee saree yeroo itti ka'e hin barbaaddu. Sanaa booddee ani maali kunin jechuu jalqabe nan xiinxale mana koon galee bakkee hojiirraallee haala tokko hitti meenanii eeyyama fudhadhee sanaa booddee gara mana kootittis gaafan ishii waamu kootti walidhaan qursii nyaanna jedhee gaafan ishii waamu saree sana qabattee dhufte saree maaliif fiddee dhufte jennaan kun saree miti koo abbaa manaa kooti naan jette kanarraatiin kan ka'een gara keessan dhufe jetteet warra kaameraadhaan hordofan bira dhatte jechuudha. Sanaa booddee ishii akkamittiidhaanii argachuu dandeenya jennaanii ishiin gara kamiyyuu dhaquu hin barbaaddu namni muluun jibbeera ishiitti nama ta'eetitti mul'ataa jiranatti fakkaate hafuuradha garuu immoo ollaan muluun namni muluun iyyuu maalidha sareenatti gottotti deemtu jedhuuni namarraa fagaatteetti waan ta'eef koottu mana koon jedhaani mana kootti qursii nyaatta jedheeniin akkasittiidhaan fidee dhufa jettee isaaniidhaaf waadaa galte jechuudha. Gaafa isaaniidhaaf waadaa galtee jettutti jechuudha maqaan miidiyaa kana akkuma asumarra suura kanarra jira seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha waan baay'ee namatti dhaga'amudha jechuudha. Yeroo kanatti gaafa dhuftu kuni mana kee miti mana kee waan hin taanetti maaliif na fiddee itti hin toluu isa hin dabbaraa
jettee osoo waccuu dirqamadhaan seente jechuudha. Dirqamaan gaafa seentee jettu waa'ee hiriyummaa jaalala ishiitii gaafa ishii gaafatanii ani abbaa manaa koo kutaa 9 kaaseenanii isa dhaafaana jaalala isaa waliidhaan turre akkuma nama kamiyyuu wal lolaa turre haa ta'uyyuu malee in araaramna turre. Sana booddee immoo gara gaa'ilaatti seennee yeroo tokko immoo anis maatii koo bira nan deema. Amma garuu isatu bahee ture mi'a isaa qabatee kompiitara garaagaraa qabatee bahee amma garuu jaalalli koo isa obsisiisuu didee kinoo deebi'ee dhufe jettee saree qabattee mormatti saree xeeba hiitee yookiin immoo karabaataadha jettee hiitee uffata isaatidha jettee waan akkanaa jaalata jettee qabattee dhufte jechuudha. Yeroo kanatti hin dhungatti maal jetti abbaa jettiini yenee fiqir jettiini abbaa jaalallee koo gaaris kan waliin dabarsine amminas kan waliin dabarsine jetti itti haasofti. Akkamittidhaanii gottottee deemta nutti meeqa mul'achaa jiru sareedha jennaan saree kan maalitti haasoftu arabichaatu nagaadhaayi hundinuu maraataadhaayi jetti jechuudha. Maalidhaa fi nama ta'ee itti mul'achaa jira jechuudha. Abbaa manaan shiisuni egaa akka nutti fakkaachaa jirutti akka hubannettis akka nama afuuraa tokkotti edda ishirraa gargar ba'ee saree faana akka ishiin jiraattu akkasumas illee jechuudha. Jalqabumarraayyuu kaasee isumaan kan jaalatte namadha waan ta'eef egaayii amma gara sareettiyyuu jijjiiree afuuraan hojii kana haa hojjetuyyuu malee qulqullummaa koollee isaaf hin kenne jettee dubbachaa turte jechuudha. Isa kanaaf hin kenne jettee dubbachaa turte jechuudha. Sareedhaaf jechuudha. Dhala namaa kanarraa maalum barannaa yaa Waaqayyo araara keetiin nu ilaali. Kammee uleen dheekkamsa Waaqayyoo mee gubbaadhaan nu dha'ee biddi Waaqayyoo mee gubbaadhaan nutti hin xaaxa'iin mee nu najjeesin mee araara isaatiif jirrame gara laafummaa isaatiif jirrame osoo akka hojii keenyaatti mee sekendii tokko turuu hin dandeenyu yaa dhaloota sekendii tokko dhugaa isinitti muudhaaf jechuudha. Maaliif ofitti deebitee naasoftu akka nama manfasii tokkotti tasgabbaa'ii haasa'aa jennaan akkamittiin osoo sin abbaa manaa kootiin sareedha jettanu osoo nuti kan mul'achaa jiru sareedha jettanu akkamittiidhaanini sin faana tasgabbaa'ee haasa'uu danda'a. Amma garuu kunoo waliin jaalala keenyaan waliin jiraannaa waan inni nyaatu nan qopheessaa fi eshi buna dhugumsa si gaafataayi buna naa danfisiin jedhaayi. Bakkee garaagaraa si bashannansiisaayi si baasaayi gaafa jedhaniin iddoo garaagaraa deemuu hin barbaadu. Eshi hiriyoota isaa faana wal quunnamaayi jedhanii isaan gaafannaani hiriyoonni isaa duratti baay'ee isaan jaalatu. Ammaan garuu hiriyoonni isaa isaan jibbaniiru. Hiriyaan isaas haati manaan isaas anumadha. Kanaafiyyuu waa'ee isaa hin dubbatiina jennaan gara tsabalaa deemtee beekta'anii gara tsabalaa deemeen beeku deemuun dirqamaadhaayi. Deemuun dirqamaadhaayi. Innis immoo iddoo tsabalaa dhaquu hin barbaadu. Lafa namni baay'een wal gahanii dhaquu hin barbaadu jette jechuudha. Eshi amma kamiree qursii nyaanna jenneetoo si finnee amma saree faana teenyee qursii nyaannaree jennaanii abbaa manaa kootiin saree hin jedhiinaayi qursii siilaannaan jettanii iddoo kana na fiddaniittu. Kanaafiyyuu immoo isaan saree hin jedhiinaati yoo nu fiddannuu fida yookaan immoo dhiisaa mana keenya waan hundumtiyyuu jira gallee qopheeffannee nyaannaa jedhanii jechuudha. Sana irraatiin kan ka'e gaayii haala kanaadhaanii haasaamuun hin danda'amu. Haala kanaadhaanii homaa tokkoyyuu walii galuu hin dandeenyu jette gooddanyaan ishee jechuudha. Gooddanyaan ishee immoo ishii kanateera diimaa kana uffattee akka garadeera diimaa maal jedhama maqaan isaa bunni kana uffattee jirtudha jechuudha. Baay'ee wal jaalannaa suuta keessa dhaqaniini ani yeroo duraalleetti dammaqu yookiin immoo itti madaqu hin barbaadu ture garuu suuta keessaa waliin sabjeetti waan ta'eef kennameetu waliin hojjanne. Sana booddee hiriyummaan keenya jabaachaa dhufee obboloota 2 qabdi.
obboloonni ishiis baay'ee ishiin jaalatanii maatiin ishiis baay'ee ishiin jaalatanii waan biraa osoo hin taane gara laafinnatii ishiidha yoowwinnatii ishiidha. Abbaa manaa ishii faana immoo jalqaba wanti isaan irratti wal lolanii fi gabanaa mana keenyaa baaftee haasofti. Waan innii fi ishiin haasaan yoo mana keessa waa jiraachuu baate akkana godhee uumaa tokkoyyuu kanan godhu jetteetu isa natti odeessitu maleeyyuu ormoota biraatti baatee odeessiti. Kanarraatiidhaan kan ka'ee walitti bu'umsa guddaatu uumamaa ture. Carraa kanarraadhaan garuu kanaaf kana ga'e jettee dubbachaa turte. Isa kanaaf har'a walii galuu hin dandeenyu. Yeroo biraa haala ta'eedhaan walii gallee ina haasofna jedhanii Riyaan sunis dhiifama gaafattee warra kaameeraa imaanaawii yookiin hordoftoota sana baatee jirti jechuudha. Egaa warri hordoftoonni sun immoo yeroo biraa abbaa manaa akkuma taanu taanee isaa abbaa manaa ta'ee har'a garuu akka ishiin saree faana jiraattu kana isa godhe kana yeroo biraa argine waan inni jedhu isarraa yaada fudhannee gara keessan kan finnu ta'a. Hangasitti nagaadhaan nu tura jedhan. Jalqaba irratti jechuudha isa Riyaan shi dubbatte sana dhaggeeffanneen ture. Eddan isa jalqaba isa ishiin saree gottottee fidde sana hilaalee booddeen achuma irratti gadi bu'ee saddoo guddanyaan ishii sun dubbatte sana dhaggeeffadheeni karaa saaka rakkinni kun yookiin immoo gidiraan kun dubartii kanatti dhufe hubachuu danda'e jechuudha. Saree akka namaatti mee dhungatti, saree akka namaatti mee sukkuumti. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti yaa saba maaltu ta'uuf jira? Maaloo yaa obboloota maaltu ta'uudhaaf jira? Biyya keenya keessatti maaltu maamuudhaaf jira dhugaa dubbachuudhaaf taanaan? Garuu mucayyoon kun hiikama kanarraa yookiin immoo rakkina kanarraa hin hiikamti. Garuu biyya keenya keessatti maaltu ta'aa jira? Maaltu ta'aa jiran jedhame ani. Hay lafa deemtu muluu saree gottotte, suuqii yoo deemte saree gottotte. Bakka baatu hundumatti saree gottotte yemmuu deemtu kun maal jedhamame maal jechuudhame? Si ta'uu didde miti, iitte miti, hiiki bakka gaarummaa keetiin, qajeelfama keetiin, amanamummaa keetiin jiraadhu hiikiiti. Isayyuu immoo ani jireenya biraa heegaleera jedhedhaan. Jireenya biraa immoo heegaluu hin danda'u. Yeroo biraa ji'a 8 ji'a 7 fa'ii turee fa'ii yeroo inni walitti deebi'anii jiru waan ta'eef osoo ji'an guutiin otoo akka isaan 7-2 waan ta'eef kana gidduutti gaa'ela biraa keessa yookiin immoo jireenya biraa keessa hin galle sobaadha jette jechuudha. Dhugaanan baay'ee na gaddisiise joo baay'ee na gaddisiise jechuudha. Innaa kaanii miidiyaa kanarraa akkasittiin xonoqqolamee sareedhaan maaliidhaan jedhamee suuraadha. Har'a garuu qaamaan saree gottottee qaamaan saree gottottee miidiyaa irra baate. Yesuus nu dhuftamoo nutti dhufta laata? Ani dhugaa maaltu ta'uuf jira laata dhugaa? Baay'ee ulfaata dhugaa Waaqayyoo baay'ee ulfaata keessa karaa magaalaa Finfinnee kana wanti dhagahamaa wanti argamaa wanti hojjetamaa jiru baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee namatti dhagahama. Waaqayyo lafa keenya nama keenyatti haraaramu siniin jedha. Egaa Kiddoo TV akkuma jabeessaa jirtanii itti muddaa siniin jedha. Ani samma dandeettii kootii fi amma hubannaa kootii yaada tokko tokko simbiraan ga'uu yaala siniin jedha. Waaqayyoon ko sinaa heebbisu eebbifamaa. Waaqayyo gaarummaa isaa ayyaana isaa nuuf haa baay'isu siniin jedha. Shaaloom fayyaana.